Saudi Arabia ada. Yep. Tapi goda. Saudi Arabia ada. Jinni tane rume jira jetti. Ummanni kan ajanda ada. Kan ajanda ada bakka nagote male wanni namni jinni teeru mun jiru. Jinnum timaa inni maali ka jarjira. Me waa'ee jinni teeru mukeetii erga heerumte hagamii isa jedhu ibsime. Okay. Duraan dursee ani arraantana mana keetitti akka wanni kuni kajiban taane sheekonni leen ol ba'anii ibsanii jiran naf fakkaata garuu amma gaafiin kuni ummata hin dhaga'inii fi hangammaan tana naf fakkaata miti. Aywa. Okay. Duraan dursee ani waan soba manaa hin feesisu waan haqiiqaa takka mubeen na gaafachuu jira. An kan jiraadhu magaalaa Makkaa keessa. Maqaan kee Khasirri Munaadha. Jinniti guyyaa meeqa eegaramte takkiin immoo hangamii jettan. Na ani guyyaa almost guyyaa 10 irra dabree immoo ani waa'ee jireenya kiyyaa even bultii akkamii qabachuu dandeenya kan kun akkamii godhamee hajoote maaliif wanni kun taarika keessa waan jiruuf ikhtibaara takkiin immoo fatanaa naa godhame san arraantana mubaarakii fi faamiliin isaa akkaan dabreellee ni beekan akkasumatti mubee jechuun waan kijiba kan taane himanii jiranii dhugaadha jinniin yoo ilmi namaa sodaatee ni sodaachifti yoo gartee tanuma dhugaasan tajaalattu ta'e immoo takkii yoo kan sodaannete wanni hin jettu sin goddaatu jechuu anyways jinni akkamitti heerumtee jettan haalli naan itti heerume akka tasaa wal agarre akkamitti wal argitan akkaataa tola jedhanii isaanii mubee jinnee qarootti deddeebu maaliif yoo fitan Google keessa seentanii waa'ee jinniidhaa sirrii qoratanii baruu dandeessan jechuu barbaadeeti. Maaliif like background yoo ummata sila amma sheekonni arra mana keetiin na gaafatan san mubaarak musamma isaan gaafii sanii fi isaaniitiif nan gaafannee beek. Itti na gaafatan deebii ummataaf akka ta'uuf. Daliila hojii fidanii dhugaadha wanni kun ni jira. Seenaa irratti illee ni jira. Dhugatti seenaa biliqiisillee dubbatanii akkana ture dur gaafa jaahiliyyaa jaanii dubbatan. Amma immoo warri dubbatanii irra dhiifamaa wajjin an gidduu galuu barbaadu. Isa jedhu dubbatanii irra akkamitti wal bartan gabaabsiiti kanas nama nageenya dhageessaa ragatiteef akkamitti wal bartan. Mubee ammaanta deemanii bushaasha akka barbaadde moo maali sila? Jechuun ergaan tarbiidhaa wal beellamne dhumne kirkiriin barbaachisu qaba. Akkamitti wal bartan jinni baruu feena. It's okay. Duraan dursee jinni yaani tokkoffaa ammaanta amma social media irra jira. Akkitti wal barree anaa galgala deemu haflaarra hafla jechuun kayyaa like paartiirra anaa deemu harara waliin dhufne ani nagarree ture akka dingataa ceekuudhaan kana dhahee namni normaalatti amma gizee akkanatti namni waliin dhufu takka nama takka halaalatti firraayida keessaafuu warraas jiraatu keessa warri Saudi Arabiyaa keessa jiraatu ni beekaa takkiin warri sheekota amma ni beekan maaliif jinniin ifa bahee akka ilma namaa san qaxitaan deemu. Maaliif akka qilleensaa yoo ta'e tarimoo takkiin immoo maqfii ta'ee deemaa jechuudha. So nuti ani halkan gizeen deemu waliin dhufnee halkan kana gizee waliin dhufnu haala silaa inni itti wanni je'ee ceekuudhaan. Ani amma na duubaa immoo na duraan waan joosan hin fahamne. San booda sheekatti gaafadhe jechuudha. Sheeka gizeen itti gaafadhu akkana jee gizeen tiimu waan agarsiisuu ni dandeessa naan jee. Een hin danda'a. ولكن نمني هوني نم علميتي نمني علمي استيل أمانجا مان تنتلي نهاسا وجدتون خيا دبسوني دنديسا ولتوني دنديس ولكن شرطي تكن يو جني إسلامات يقف جنين يهودا تكن جنين خافرة نما قدات نما قطات نما علمو نما نميت ولكن جني سري يو تاتي تمسلمة يو تاتي نما ميتو أجيسه خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي سبحانه وتعالى خغرتي جني في إنسي اللي ومه أكا إسا غرتي ما جاني في ساك جبراني من دونه جبرت ربي عن جني يرمي أجندة غور في متي الرمى أنا خايتي تخرين بروفيسور أجندة غور فصلت لايف
reality jiruun haasa'u jira. Jaalatanii jirri laana qabde eena qabde bultii jaaranne jaaranne ni jaalataa na amni hin jaaladhaan. Anarraan tana sheekootillee gaafadheetiin jira ture. Kootaa naa deebisaa gaafii xiyya maali? Dhugatti ilmoo irraa dhaluu waa'ee walqunnamtii saalaa na gaafatanii turan miti. Duuba ilmoo irraa dhaluu ni danda'amu. Waa'ee sanaa dhiisiiti waa'ee walqunnamtii saalaa maaltu dhugalchee miti. Amma wal fuutanii. Gaafii isaa dhaala leessan. Isaa wajji gootee mongoonee jeena gaafanne isheetichi gootee mongootee naan jeebar. Jeebar jina. Sadiisi boo isanii minna asirratti badiniiti. Maali baruu kafeete. Sii bee baraan amma. Amma erga wal fuutanii guyyaa kudhan ayyee nikaanoo hin jiramoo gidduu keessan nikaan ni jiramoo akkasuma wal fuutan. No nikaan ni jira. Eenyu kamaatii keessaa nikaasii hidhe. Biraazarii wakiila godhee isheeticha na hidhe. Biraazariin kee moo? Yaa maa biraazarii kee akkas. Biraazarii keessa irra jiru moo kabiyyee jiru? No haas jiru deeggata deeme. Haas jiru. Amma deemeera moo si bira jira obboleessi kee? No na bira jiru. Arra giseen jiddaadhaa dhufu nagarre gaggeesseetiin jira walumatti waa. Isaa waliin turtee gaggeessitee amma obboleessi kee tun bilbila isaa fudhee naa kennitee keessaan naa kennitee bilbilee fi nikaa hidheera nikaa akkasiin hidhamtu jinniidha nama wakkaleeraaf hin jedhaa. Yaa ni jaa'e. Sheekichi immoo sheeka jinniiti moo sheekuma normaaliitu nikaasinidha. No normaal osoo ta'e sheeka warra ilmii qabanii waa'ee bishaanii tana olii gad oofanii siin jeetiin jiru. Waa'ee bishaanii. Sheekuma namaa seekkira kan nikaasinidha jinni wajjin. Yaa ilma namaati. Ishi maarii maal sii kenne yookaan immoo nikaa maal sii kenne jinnichi. Daayimandii ta bishaanii. Daayimandii bishaanichaa nu agarsiisuu dandeessaa ree? As gubbatti viidiyoo waraabee ni agarsiisa huwaati. As gubbatti garuu hin baasu. Mara koo maan obbolaa keetii ilma namaati maa jinniin fidee sii kenne. Mubee obboleessummaa osoo ta'e waan asirratti hidhamaaf masmuuhaa fi mamnuu'aa jira. Waan silaasiif wani beekamta qaba waan dhorkamuu jira ni beekamti sanumaafuu hin danda'u. Yoo feetanii karaa feetan isin galchuu hin danda'a allaqa. Baay'ee nama amansiisuuf illee himu. Mesenjeraan na arguu dandeessaa? Mesenjeraan na arguu dandeessaa? Yaa ni danda'a rakkoon qabu. Namatti agarsiisinsiin jedhee laayivii irratti. Namatti agarsiisinii miti tiktook irraa mamnuu'a. Baay'ee aywa tiktook irratti mamnuu'a. Yaani eessaa fideenni daa'imman jechuun jabeenya birri miiliyonotaan biiliyonotaan gurgurama eessaa fidee sii kenna. No miiliyoonaan osoo hin ta'in amma warra miiliyoonaan gurguru uummata agartee faranjii fi sheekota. Wanniidhaan waa'ee kana sirriitti si ibsuun ni danda'a warra sheekota jinni dubbisootee qofa miiliyoonaan gurgurama. Even hanga doolara miliyoona lamaa gurgurachuu ni dandeessa. Garuu warri gartee biyya keessaa kuma 500 doolara kuma 500 kuma 300 kan jiraame akka magaalaatti. Akkas. Siif galaa jira? Waa'ee jinnichi na beekuu irratti immoo si beekanaan jettee isuma dhuguma narree fadhee viidiyoo cufadhe ganama sila. Si beekanaan jettee akkamitti na baruu danda'e jinnichi? Ittiin hime haaseenaati jaaftee. Viidiyoos ni argamiti ma. Maal jettee? Ittiin hime. Addaan duraan si wajjin relationship qabaachuu ture jechuun akka waliin haasoyne akkasitti haxiqishoo rabshaa as gubbaa akka tureen tiimeetii ture maaliif nama jaalatan takka dhugumatti himanii walitti siqanillee dhugumaan namni walitti hima jiru. Akkana jaalattee jaalala na gaafattee itti himtee? Anaan jaalatee jaalallis gaafate bubaara. Anaas si gaafate? Maaliree? Anaas si gaafate? Maaliree jechuun ittiin himee relationship yeroo jettu namni asirratti waan biraa sooshaal miidiyaa irra jirra haadha koo. Maal ittiin ta'e jinnaan ana na baruu dandeelaa fakkoo maal ragaadha moo gaafa sana immoo bultii sanarratti sharqii si godhe ati dhala afur malee jettee si dhiise itti heedha kana. Kanatti eetti meetiin jiree. Maal jedhe yeroo ati ittiin waa'ee kooti. Waa'ee keetii osoo ta'e si jambar jiru san kan kee dura nan galchu nan je. Nan galchu. Yaa. Amma ishi jireenyi immoo akkamii sitti toleera? Anaaf isa gaa. Sitti tolee jira? Hedduu ta'a. Amma sii teelaa jireenyichi. Wanti si kaffayee hin jiru? No wallahi nan kaffaana. Maal gammachuun isa qabu. Gammachuu qabda jechuudha wajjiniin. Yaa. Ishi.
Gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan naa barreessaa.